jaarmayoota hawaasa Oromoo Minisootaa. Waldaan Artistoota Oromoo fi Waldaan Maanguddoota Oromoo Minisootaa jaarmaalee hawaasaa Oromoo kan akka Waldaa Qorannoo Oromoo Oosaa, Waldaa Dargaggoota Oromiyaa, Waldaa Dargaggoota Oromoo Idilee Addunyaa, Waldaa Musliimota Oromoo, Waldaa Kiristaana Oromoo, Waldaa Waaqeffannaa Oromoo fi Gumii Lammiiwwan Oromoo Ameerikaa waliin ta'uun walgahii uummataa adoolessa yookaan Juulaay 16 bara 2011 gaggeeffatee jira. Walgahiin kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaaf araara buusuu fi akkasumas adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuuf deemsa araaraa maanguddoota Oromoon deemaa ture tumsuuf itti fufiinsa qophee Waldaa Artistoota Oromooti. Walgahii kanarratti bakka bu'oonni bu'uuressitootaa fi miseensota buleeyyii adda bilisummaa Oromoo jaarsummaa geggeessaa turan keessaa obbo Leencoo Lataa fi obbo Ahmed Huseen akkasumas bakka bu'oonni jaarmayoota hawaasa Oromoo maqaan isaanii olitti tarrifamee jiru barbaachisummaa araaraa fi nagaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wal duraa duubaan haasawa godhani. Walgahiin kun eebba maanguddootaan kan jalqabame yoo ta'u itti fufuunis dura taa'aan koree qindeessitu walgahii kana obbo Xilahuun haasawa simannaa gabaabaa taasise. Dura taa'aan Waldaa Artistoota Oromoo duraanii obbo Amiin Jundiis araarri maanguddoota Oromoon geggeeffamaa ture bakka akka ga'uuf tumsa Waldaan Artistoota Oromoo hanga ammaatti gochaa ture bal'inaan ibsuun walgahii boordiif miseensotaa adoolessa 15 bara 2011 Waldaan Artistoota Oromoo geggeeffateen obbo Daraaraa Maatii dura taa'aa waldichaa ta'ee filamuusaa fi obbo Amiin waggoota 5 darbaniif adda durummaan hojii waldaa kanaa geggeessaa kan ture irraa bu'uusaa ibse. Obbo Daraaraa Maatiis gama isaatiin waggoota 5 darbaniif keessumaa waggoota muraasa rakkisoo ta'an keessatti dura taa'aa Waldaa Artistoota Oromoo ta'uun hojii boonsaa obbo Amiin hojjeteef maqaa Waldaa Artistoota Oromoo fi uummata walgahicharra jiraniin galata guddaa galche. Itti fufuunis Waldaan Artistoota Oromoo aadaa ogbarruuf afaan Oromoo guddisuu keessatti gahee qabu cinaatti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nagaaf araara buusuuf akkasumas adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuuf yaaliin araaraa ta'aa jiru hanga fiinxa bahutti yookaan hanga xumura argatutti kan biraa hin deebine ta'uu irra deebi'ee waadaa haaromsuun ejjennoo Waldaa Artistoota Oromoo ibse. Gama biroodhaan obbo Ahmed Huseen adda bilisummaa Oromoo keessatti dhibdeelee yeroo adda addaatti uumaman akka aadaa Oromoottis ta'e akka sirna dhaabichaan furuu hanqachuun dhaabni kun yeroo gara yerootti amantaa inni uummata Oromoo biraa qabu hir'achaa deemuu yeroo gara yerootti hoogganootii fi miseensonni dhaaba kanaa adda ba'uun diina dhiisanii walii isaanii dura dhaabbachuun isaanii amma yeroo kamiyyuu caalaa yaaddeessaa ta'uusaa ibsani. Bara 2008 rakkoon adda bilisummaa Oromoo keessatti uumame sadarkaa kanarra akka hin geenyeef yaaliin adda addaa ta'aa ture akka hin milkoofnee fi ammas deemsi araaraa waggaa 2 guutuu koree yeroo fi shanee gumii abaa'oo gidduutti geggeeffamaa ture akka yaadametti xumurarra ga'aa akka hin jirre ibsani. Itti fufuunis waliigalteen mallatteeffame sun xumura akka argatuuf uummanni Oromoo marti dhiibbaa barbaachisaa dhaabota kanneen irra akka kaa'an jabeessanii dhaammatanii. Obbo Leencoo Lataas mata duree araaraa fi egeree qabsoo bilisummaa Oromoo jedhu jalatti haasawa bal'inaan taasisan. Haasawa isaanii keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo hundaa haala walxaxaa fi ijibbaachisaa ta'e keessatti akka gaggeeffamaa turee fi irra caalaa immoo qabsoo kana kan jabaa fi abdii kutachiisaa gochaa deeme qabsaa'onni bilisummaa Oromoo rakkoo keessa isaanii hubatanii xumurachuu dadhabuu fi adeemsa isaanii yeroo waliin sirreeffatanii tarkaanfachuu hanqachuu ta'uusaa akka armaan gadiitti ibsan. Warri galataa argachuu qabu warra asii jiru. Warra jireenya isaanii itti taphata. Nuti sochii galateeffamuu qabnu amma dabaluu ta'e gara nama gaddisiisa. Waan keessa jiru baay'ee nama gaddisiisa.
Ofuldura bakka wal qabannee ofuldura deemu irra bakka tokko wal maraa oolu. Diina keenya irraanfannee wal diina godhannee jirra. Akkamittan abaluu caalaa qabsaawaa dhiifnee abaluu narra laafaadha. Ana abaluu caalaa jabaachuun qabsaasoo hin taane waraqaatu narra laafaadha jechuu hojii godhannee jirra. Nu hunduu wal hamachaa wal komachaa oolu. Miseensi hooggana isaa komata. Hoogganni lamaa wal komata. Dhaabuma tokko keessaa immoo miseensonni hoogganaa wal hamatu. Hunda isaanii ilaalamu. Tokkollee osoo kaan irra wayyee gaarii ture. Haala hamaa keessa jira. Tokko. Lammaffaa. Haalli keessatti qabsoo goonu takkaa tolaa ta'een beeku. Yeroo hundumaa rakkisaa ture. Keessattuu dhibdeen ji'oopolitikaa qabsoo kana gaafa jalqabaa irraa dura ture. Har'a asachuma jira. Caalaa hammaatee jira. Jechuun maal jechuudha? Har'a maaliif hammaate? Mee haala mootummaa amma Itoophiyaa bulchaa jiruu fi warra isa dura turee wal bira qabnee ilaala. Mootummaa Haile Sillaasees ta'u kan Mangistuus haa ta'u yoo xiqqaate biyyi lama mormitoota keessummeessuu irratti dantaa qabu ture. Sumaalee fi Sudaan. Har'a Sumaalee keessaan darbanii wayyaanii looluun hin danda'amu. Sudaan firoonfattee amma Sudaan kibbaa firoonfachuuf waraana iyyuu bobbaaftee jirti. Takkaa haala akkasii mootummoota kaaniif akka kana mijatiin. Kanammoo waan jirri barbaadu hundaa guutti. Waan jirri lafa yoo barbaada lafa murtee kenniti. Dantaa dinagdeetiin ofitti. Karaa tokkittiin ittiin biyya Itoophiyaa quunnamuu hin danda'amu. Karaa Eritiriyaati. Sanammoo Tigraayitti ceefa. Yoo ilma Tigree ta'e malee namichi loluu danda'u hin jiru. Nuti lafti nurraa haalaadha. Tokko dhibdeen qabu. Dhibdeen qabu kan biraa sadarkaa addunyaatti jijjiiramoota gurguddaatu ta'an ammas ta'aa deemaa jiran. Sadarkaa addunyaatti jijjiiramoonni ta'an gurguddaan kun qabsoo keenya irratti dhiibbaa gurguddaa qaban. Kana xiinxalanii akkasitti hoogganni mataa isaatiin haalli kun kanan balaa akkamiitiin as ba'e akkasittiin as ba'e haalli akkasii qaba jedhee hoogganni lafa kaa'atee ofii qofa miti miseensa isaattis gad dabarsee barsiisee qopheessee qaree wal faana hiriiruu akka danda'amu tolchee deemsisuu barbaachisa. Kana gochuuf immoo waa'ee walii yoo yeroo hundumaa inni jabaan waa'ee walii yoo ta'e yeroo hundi sana ta'anii mari'atan hin jiru. Hafe kana yoo laatan kanatu hafe dhibdeen isa. Ani waan araaraa miti. Dhibdeewwan qabsoo kana dura turan osoo hin furin yoo deebi'anii araaramanii tokko ta'anis yoo caalaa faca'anii 11 ta'anis garaagarummaa qabu hin jedha. Maaliif jette jedha? Namootatu dhibdeedhaa jennee jijjiirree ilaali. Dura jaarsolii warra duraanii 91 dura hoogganaa ture isaantu dhibdeedhaa jennaan yaa'an. Warri daaddaa tokko walii wajjin hafe. Isa booddee immoo hayyu durichatu dhibdeedhaa jennee hayyu duree buusan. Sun adda bahiinsa isa duraatti dhaqee bakka ga'e. Warri waliin hafes ammas wal komatee 2008 bakka lamatti adda ba'e. Dhibdeen jiru hin furamu. Araarri kun bakkuma duraan ture 2008 dura turetti deebina yoo jedhame homaa waan jijjiiruun qabu. Garuu araaricha sababa godhannee ittiin of fuuldura akka qabsiisaa kaanfatu goona yoo jedhamu furmaata kana. Inni kun waan lammaffaa waan gaafatu. Amalli diinichaa kan reefu gabaabsee isinitti himee kan Mangistuu irraa adda.
akka mangistuu lolaa maaliin wayyaanee loluu itti fufuu hin dandeenye. Maaliin addaa maaliin wal fakkaatee akkamitti qabsoo keenya isee kanaa itti jijjiiruu dandeenyaa jedhamee hoogganni wal amanu qofatu taa'ee gara mari'achuu danda'a. Hoogganni wal shakku waan akkasii yoomuu mari'atee bakka tokkollee ga'uu hin danda'u. Garuu kun furamuu qaba. Kun furamu malee akkuma barreetti qabsaa'uu yoo itti fufnu bakkuma tokko naannuufna malee of fuuldura hin deemnu. Tokko. Lammaffaa akkitti tarsimoo qabsichaa lafa keenya keessa deebinee ilaalamuu qabaan jedha. Kan haaraan eegan yeroo baay'ee jedhi kan ammas itti deebi'uun barbaada. Maaliif gaafa dhaaba kan ijaarree jalqabnee humnoota habashaa lamatu turan. Tokko Maisoon jedhama, tokko Ihaappaa jedhama. Namni keenya barataa dabalee nutti dhufee Maisoon nu wayyamu, Ihaappaa nu wayyamu jedhama. Lachuu wayyoo karaa haaraa barbaachisa. Kan keenya ka ta'e, kan jiraa keessaa filachuu qabnu, kan keenya ka ta'e baasuu qabnu. Nama lakkoofsaan hedduu bicuu ta'etu karaa haaraa kana saaquu irratti wal ta'e. Barataan Oromoo irra guddaan jala namaa keessaa filatee wal fixee dhumate. Sun murtiin sagantaan tarsimoon yeroo bu'uureffamee lafa kaa'ame hamma 91 beeksise. 91 booddee nutis ni jijjiirame. Nummaa ofii keenya akka hoogganaatti gariin keenya dullootu maaliif dhoosuu barbaachisa. Gariin immoo nama politikaa ta'uu jalqabe. Nama qabsoo ta'uu naaf eegu. Sana qofa miti. Gaafa nuti mootummaa ce'umsaatiin seennu sadarkaa addunyaatti jijjiiramii buqqaasaan dha. Lola qabbanaawaa kan jedhamu sadarkaa addunyaatti deemsifamaa turetu injifannoo warra dhihaatiin bakka ta'e. Naannoo keenyatti biyyi tokko ni dhabamte. Somaaliyaa kan jedhamu. Biyyi haaraan tokko Eertiraa kan jedhamu dhabe. Mootummaan gosta kan argini kartuun taangoo qabate. Wayyaaneenis mootummaa warra nu fuuldura duraan turerraa amala addaa kan qabdu dhuftee shagga taangoo qabate. Nuti garuu sagantaa keenya kanuma durii sana naannessina malee kanaa wajjin wal gitu, ilaalcha kanaa wajjin wal gitu, haala kanaa wajjin deemu wal falminee lafa kaa'uu danda'a.